Tiraampineetoo fi biyyoota michuu daboo yaammachaa yeroo jirutti Iraan haleellaa guddaa Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa irratti gadi fageenya raawwachuu beeksiste. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa duula waraanaa itti fufee jiruun dambalii 57ffaa kan jalqabe yoo ta'u, naannolee Israa'elii fi buufataalee gurguddoo Ameerikaa irratti rukuttaa cimaa taasisuu labseera. Raashiyaan haleellaan Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan herreega dogoggoraan akka ta'e ibsuun dandeettii humnoota Iraan xiqqeessanii ilaaluun akka gatii isaan kaffalchiise reefuu argaa jiru jechuun himte. Tiraampineetoo fi biyyoota michuu daboo yaammachaa yeroo jirutti Iraan haleellaa guddaa Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa irratti gadi fageenya raawwachuu beeksiste. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa duula waraanaa itti fufee jiruun dambalii 57ffaa kan bane yoo ta'u, naannolee Israa'elii fi buufataalee gurguddoo Ameerikaa irratti rukuttaa cimaa taasisuu labseera. Humnoonni Iraan sirna ajaja qunnamtii fi ittisa misaa'ilaa Israa'el irratti haleellaa sirrii gaggeessuu himaniiru. Haleellaan misaa'ilaa sadarkaa olaanaa qaban kanneen akka Kaayibar Sheekan, Imaadii fi Qaadir fayyadamuun kallattii wiirtuu waraanaa Israa'el raaffisuuf hojjechaa akka jiranis mirkaneessaniiru. Yeroo wal fakkaatutti haleellaan kun daangaa Israa'el bira darbuunis babal'ateera. Haleellaa guddaan buufata xiyyaaraa Aludeedaa wiirtuu ijoo ajaja giddu galeessaa Ameerikaa ta'e irratti misaa'ilii fi diroonii hedduun darbatamaniiru. Iraan buufanni kun lola ishee irratti gaggeeffamuuf giddu galeessa ta'ee tajaajilaa kan jiru yoo ta'u, waraana kana keessatti taargeettii ishee jalqabaa taasiseera. Kana malees sa'aatii muraasa dura humnoonni galaanaa Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa waliin hidhata qaban buufata xiyyaara Sheekiisaa fi buufata xiyyaara Aldaafiraa irratti rukuttaa taasisuun yaroota waraanaa barbadeessuu fi dandeettii hojii isaanii haalaan hir'isuun isaanis gabaafameera. Iraan haleellaa yeroo dhiyoo kana ajjeechaa daa'ima guyyaa 3 dabalatee miidhaa namoota nagaa mudateef deebii miiraan guutame kennaa kan jirtu yoo ta'u, haleellaan akka itti fufuu fi namoonni nagaa bakkeewwan waraanni gaggeeffamurraa fagaachuu akka qabanis akeekkachiisa ifa ta'e kenniteetti. Sa'aatii 24 darban keessatti haleellaa haloo ba'uu Iraan raawwatteenis lammiileen Israa'el 120 ol madaa'uun mirkanaa'eera. Akka ministeerri fayyaa Israa'el jedhutti humnoonni Iraan dambalii misaa'ilaa fi haleellaa diroonii guddaa Israa'el irratti raawwataniin namoonni 124 battalumatti madaa'aniiru. Iraan haleellaa haloo ba'uu erga jalqabdee booda lammiileen Israa'el 1,300 ol hospitaala seenaniiru jechuun qondaalonni Israa'el ibsaniiru. Odeeffannoon kun kan ba'e yeroo Israa'el miidhaa haleellaa Iraan irra ga'e dhoksaa jirtutti yoo ta'u, namoonni madaa'anii fi kan du'anis kanaa ol ta'uu akka danda'u tilmaamameera. Waljijjiiraan dhukaasaa kun itti fufee yeroo jirutti Israa'el duula waraanaa yeroo dheeraaf qophaa'aa akka jirtu labsiteetti. Dubbii himaa waraana Israa'el Naavar Shooshaanii akka jedhanitti Israa'el waraana Iraan waliin jiru yoo xiqqaate 3 dabalataaf karoorri waraanaa bal'aan hojiirra jiraachuu beeksisaniiru. Waraanni Israa'el ammallee bu'uuraalee misaa'ilaa dhaabbilee niwukilaraa waliin hidhata qabanii fi dhaabbilee nageenyaa dabalatee Iraan keessatti taargeettiiwwan 60,000 lakkaa'aman akka hafe himaniiru. Halkan darbees haleellaan xiyyaaraa Israa'el Teheraan irratti Shiraazii fi Teerbaazii rukutuun kan himame yoo ta'u, qondaalonni Iraan ammoo Markaazii dabalatee bulchiinsa giddu galeessaa keessatti miidhaan qaamaa ga'uu gabaasaniiru. Gama biraan qondaalonni Iraan haga haleellaan kun guutummaatti dhaabbatutti biyyattiin lola itti fufti jechuun ibsaniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ismaa'eel Baagaahii akka jedhanitti Iraan waraana kanan jalqabne garuu haga weerarri akkanaa lammataa akka muudanne mirkanaa'utti biyyattiin diinota ishee haleeluu itti fufti jedhaniiru. Akkasumas Ameerikaan uummanni Iraan harka kennachuu waan dideef kallattiin arrabsaa jirti jechuun himataniiru. Kuni kanumaan osoo jiru Koreen eegdota warraaqsaa Iraan yeroo dhiyootti dhaabbileen indaastirii USA waliin hidhata qabanii fi naannicha keessa jiran rukutamuu akka danda'an akeekkachiisuun hojjettoonni naannoo dhiyoo jiran hatattamaan baqachuu akka qaban gaafataniiru. Gama kaaniin Iraan addunyaa Islaamaa keessattis deeggarsa walitti qabuuf yaalaa jirti jedhameera. Qondaalli nageenyaa Iraan Alii Laarjaanii xalayaa banaa biyyoota ollaa buufataalee Ameerikaa keessummeessaniif barreessaniin akka hubachiisanitti saboota musliimaa hundaaf Ameerikaan amanamuu akka hin dandeenye akeekkachiisuun Israa'el diina waloo isaanii ta'uu ibsaniiru. Laarjaaniin mootummaan naannichaa Iraan deeggaruu dhabuu isaanii qeequun amma waraanni kun naannicha ifatti kaampii lamatti qoodeera jechuun ibsaniiru. Gama tokkoon Ameerikaa fi Israa'el gama biraatiin ammoo Iraanii fi humna diddaa waliin kaa'aniiru.
Gama biraan Raashaan haleellaan Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan herreega dogoggoraa ta'uu ibsuun dandeettii humnoota Iraan xiqqeessanii ilaaluun akka gatii isaan kaffalchiise reefuu argaa jiru jechuun himte. Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov akka jedhanitti Waashingitanii fi Israa'el haleellaan Iraan irratti raawwatan shallaggii dogoggoraa hamaa ta'uu hubachuu jalqabaniiru jechuun ibseera. Lavrovitti dabaluun Mooskoon gamni lachuu rakkoo kanaaf furmaata dippiloomaasii yoo barbaadan akka giddu galeessatti hojjechuuf fedhii qabaachuus ibsaniiru. Mariin dhukaasa dhaabuu waan hin jirree fi gamni lachuu dubbii isaanii hammeessaa waan jiraniif waraanni kun gara wallabdee naannoo bal'aa biyyoota ba'a giddu galeessaa hedduu hirmaachisutti babal'achuu akka danda'u xiinxaltoonni akeekkachiisuu itti fufaniiru.